jala bobbaaf galchisaanii finiinsaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii Obadiinaa jala bobbaaf galchisaanii finiinsaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii cinaa jirra qeerroo isin cinaa jirra qeerroo abdiisama kai qeerroo hidhaa fi ajjecha waan abdiin kutachiifne hirikaan guggubuu torchiin irraallaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa jirtanii fayyaa isiniin jedha. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa eegaluuf deemna. Akkan hordoftan like share invite nu gochuu hin dagatina. OMC irratti sagantaan keenya yeroo hundumaa waan qabatama haala biyyaa irratti yaada tokko tokko kaafnee hawaasa keenya rakkoo quuqama hawaasa keenyaa kan irra mari'annu waan ta'eef share like godha. Guyyaa har'aa wanni ta'aa oolee rakkoon gugurdoon biyya keenya keessatti mootummaa nama nyaataa mootummaa bilchiginnaatiin geggeeffamaa oolee jira. Lubbuun namoota baay'eellee darbee jira akkasuma. Haala kanarratti akkamitti ol bira dhaabachuu qabna, akkamitti ol deeggaruu qabna, sagalee akkamiin walii taana, akkamitti nama keenya du'a guddaa irraa hambifna waan jedhu. Namni keenya yeroo hunda gabbahee karaa cufuu fi mandara keessaa daawon jedhaa odoo fiigu du'uu hin qabu. Ka isa ajjeese laalee adamsee barbaadee ofirraa ajjeesuu qabu. Korabittinneessaa Oromiyaa ta'ee abbaa barbaade ta'ee jala deemaatiin kaqee isaatitti ganda isaatitti naannoo isaatitti isa basaasee isa jala deemee isa ajjeesuu irratti yoo tarkaanfii hin fudhanne wanni kun irraa dhaabachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo yeroon baruma baraan reeffa lakkaayaa du'a lakkaayaa jiraachuu dadhabnee jira. Nu ajjeesuun nurraa dhaabbachuu qabdi. Mootummaa dhufaa darbaan bara baraan adada nurratti ijaaramaa adaduma nu dhufuun kan nu ajjeesaa deemu xiyyeeffataa godinaan naannoon addaan baasanii wanni deemamu kun guutuun isaa nurraa dhaabbachuu qabu. Yeroo ammaa kana wanni nurra raawwataa jiru wanti nu godhaa jiran addaan baasaa gosaa fi amantii naannoon addaan nama addaan qoodaa mootummaan kun ilmaan haadha tokko ilmaan abbaa tokko ta'e jedhee irra hojjetee addaan baasee wal ficcisiisaa jira. Kuni ta'uu hin qabu Oromoo. Poolisiin Oromiyaa keessa sochootu of eeggannoo gochuu qabda. Boru mootummaan kun si waliin hin hafu. Mootummaan hin jijjiiramu. Uummanni hin jijjiiramu. Hawaasni kun hin jijjiiramu. Bakka itti galtu hin qabdu. Qe'ee dhattu hin qabdu. Haadhaaf abbaa kee balaaf hin saaxilin. Haadhaaf abbaa kee gosa keetitti balaan hin galin. Kamandara namaa jala deemtee nama ajjeeftu. Balaa gosa kee qe'ee keetittiin hin galatiniin. Ka qe'ee namaa jala deemtee karaalee garagaraatiin nama basaastu. Rakkoo qeetitti hin galuuf deemta rakkoo qe'ee keetitti hin galin. Biyya feete jiraadhu bakka feete jiraadhu. Yoo kanniin irratti hirmijjaa hin fudhanne bilisummaa arguuf hin teenu. Basaasa ummata nama ajjeesisiisuuf shira namarratti hatu warra olii gad deemee shira isinirratti hatu qeerroon tarkaanfii irra fudhachuu qabdi. Nuti wanti biraa wanni jennu hin jiru. Karaarruma bahanii bofa karamarratti rasaasaan kun keessaa basaasaa kun garaniin kaan jedhaanii waan adda addaa jedhaa karaa irratti du'uun qabu namni keenya. Gumaa nama du'eellee nu kagaafan warra hadha mootummaa kan wajjin deemee shira xaxaa jirurraa gumaa nama keenya ka du'e kaffalan. Namni Oromoon yoo duute ajjeesuun Oromoo wanna hir'isuus hin dandeettan biyyas bulchuu hin dandeettan Oromoo ajjeeftanii. Ummanni Oromoo sirna qaba, seera qaba, heera qaba, gadatti amana, gada'aan bula. Mariitti amana. Yoo biyyaaf yaaddan, yoo biyya bulchuu barbaaddan, mari'achiisu. Hidhuunii miti. Mana hidhaanis summii nyaachisaa dhibamsiisuunii miti. Isin karoorri keessan Jawaariin ajjeesu. Hamzaa Baqqalaa hidhamtooti siyaasaa ka Oromoo ajjeesu. Garuu Jawaar kumni tokko Jawaar miliyoonni 50 akka jiru beekuu qabdan. Jawaar fuudhee siree irra isin kaayee Jawaar fuudhee 4 kiiloo isin seensisee adda isa bakka dhibametti dhibamuun mana yaalaatii nama hin baasu jedhaa
warri akka taayee danda'aafaati yoo feesbuukii ofiit irratti waan akkanaa hooggana olaanaa biyyaa tokko ta'ee nama biyya bulchu ta'ee yoo kana barreessu argina. Taayee siifafa. Hireen goobana daacee siifillee hin teetti kana beek. Obboleeyyan jaakamaa keelloo hireen ka jaakamaa keelloo isiniifillee hin teetti kana beekadha. Xurii akka itti olirraa dhindhee ol qulqulleessinee waliin deemaa jirruu beekachuu qabdan. Goobanni kaleessaa ture kaadha dhufee Oromoo ajjeesisuuf ajjeesullee goobana ammaati. Goobana jaarraa 21ffaa kanaati jechuudha. Goobanni bara darbee jira goobanni har'aa goobanootiin har'aa gumaan Oromoo isinirraa naftu hin kafaltan. Jawaariin hidhuunis qabsoo Oromoo hidhuu miti. Argaa jirtan galaana adda isinirraan garagale. Waraanaanillee taankiinillee madfiinillee wama barbaaddaniinu Oromoo hambisuu mana deebisuu hin dandeettan. Ufiin hin taphatinaa ufiin taphataa jirtan. Aangoo asii achi shiraan wal jala jijjiiruun kaan hujirraa kaasuun kaan asii garanaaf garasiin filanii amaara fiduun wanti tokko wanti jijjiiramu hin jiru biyya san keessatti. Danda'ama. Deebii Oromoo deebisa. Tokko lama jedhee waan inni isin gaafate. Mirga isaa abbaa biyyummaa. Hidhamtu hooggantootii isaanii ka mana hidhaatii hiitanii laamshessaa jirtan baasa. Yoo kanan taan qeerroon ammallee itti fufa. Hardhallee itti oola, borullee iftaanillee. Kunis dhumu ka biraattu itti tara. Warroonni mootummaa ka aangorra jirtan kana odoo beektanii dhaamsa gabaabaa kanuma isinii dhaamuu fedha. Ijoolleen biyya keessaa warri qeerroo uf jabeessaa wal ijaaraa nama dirree qabsoo keessa jiru isin. Nama mootummaa bahee waa himatu jettanii akka nama mootummatti waa himatu bahee mootummaa qabna jettanii akka nama mootummaa waa himatu baheetiin yaaduun qabdan. Dirree waraanaa keessa jirtan. Mootummaa hiriira itti baatee rakkoo isaa itti himtee waan kana barbaada jettee waan ati barbaaddu saniin deebii sii kennuu miti. Kun mootummaa hattuu, mootummaa gantuu, ka lammaa gane, ka jawaariin gane, ka hoqqabsaa'ota siyaasaa Oromoo isa amananii biyya galan, ka isa jedha isaa fidhannoo ofii hiikkatan, namni waraana ofii hiisisee harka isa kennatee warra isa bira jiru nyaataa jiru. Kana wajjiin wal lolaa kanatti hiriira bayaa akka nama mootummatti hiriira baheetitti yaaduun hin barbaachisu. Kuni diina adii Minilik arfaffatu dhufe amma. Kun Minilik arfaffaa. Minilik arfaffaa uf eeggannoon tooftaa cimaan wal dhaga'uun wal gorsuun wal eeguun kanaan qofa irraa baraaramuu dandeenya. Kaasirraaf warroonni nama jala deemaa karaalee garagaraatiif hujii basaasummaatiif hujiilee garagaraa irra bobbaatanii hojjetaa jirtan guutuun keessanuu uf eeggadhaa. Tokko tokkoon maqaa keessan guurree yaasaa jira. Warri peejii maqaa jijjiirattanii duula banaa jirtan. Ka beekaa Oromoo maqaa balleessitan. Ka qabsaayaa Oromoo maqaa xureessitan. Warroonni xurii qabdan. Oppiidiyoonni mandara keessa yaatan. Ka adda qabsaayaa fakkaattee socho'aa jirtu. Ka kaleessa diina waliin dalagaa turte. Ka dachii Oromoo Tigree bitamtee Tigree waliin hojjetaa bitamaattee dalagaa turte. Har'a qabsaayaa fakkaattee mandara keessa deemte. Warri ummata irraa guurte gabaasa bakka itti galchitu sanii warri galchitu of eeggadhu. Yeroo muraasa keessatti guyyaa muraasatti dokumentariin ajaa'ibaa agarsiisa bahee sii qophaa'ee jira. Kanallee qeerroon ofirraa eeguu qabdan. Amaloota basaasaa warroota peejii maqaa jijjiiratee maqaa jijjiirraa peejiitiin socho'u ka suuraan isaa mudhan ka maqaan isaa ka biraa akkaataa itti maqaa isaa baaftan linkii jalaa peejii silkiin ittiin banate wajjiin kana akkaataa saniin hujiilee isaaniitii fi amaloota isaanii amaloota basaasaa ogeessi kallattiin asif finnee istiidiyoo keenya keessatti marii bal'aa fi hujiin bal'aan dokumentariin yeroo gabaabaa keessa isinii dhiyaata. Isallee hordofaa peejii keen laayik sheer gochuu ammallee hin dagatina.
qabsoon keenya itti fufa qabsaayaan hin kufa qabsoon itti fufa waan abboota keenyaa hujirra oolchuu qabdan dhaamsa abbootii teennaa dhaamsa jaarraa abbaa gadaa dhaamsa waaqoo guutuu dhaamsa koroneel Aliyyi Cirrii dhaamsa hayyoota teennaa hujirra oolchuu qabdan warri waan bilisoomte seetee mana galtee teettee rafaa jirtu hin rafinii kai hin bilisoomne kun mililik arfaffatu sibbay mililik sadi taree jira kun arfaffat sibbay hanga mililik arfaffaan sirraa kufutti hin sirraa jechuun dandeenyu hanga mililik arfaffaan sirraa kufutti qabsoo addaan hin cinne hiriira addaan hin cinne kaalkanii guyyaa addaan hin cinne karaarra bay karaarra yoo baate hin dheessin hin fiigin karaarra ciisi achis dhufanii gurmuuntaa kuma taatanii karaarra yoo ciiftan isin fixuun danda'an 500 taatanii karaarra yoo teettan isin fixuun danda'an dhagaan karaa cufuu miti walii keessaniin teettanii karaa cufuu danda'uu qabdan ka isinit dhufe fotoo kaasaa addaan baasaa laala gumaa irraa kafalattan borobboleessi keessan gumaa isinii baasa mootummaan kun boru kufa warroota adda isin ajjeesaa jiru sanyii isaatirraa gumaan keessan isinii kafalama tokkoonni dhiifnu hin jiru sagantaa kiyya asumarra gabaabsaa nagahaan fayyaanaa ta'a yeroo gaarii waliif deebi Diinaa jala bobbaaf galtisaanii finiisaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii Gobaa diinaa jala bobbaaf galtisaanii finiisaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii cinaa jirra qeerroo isin cinaa jirra qeerroo abdii sabaa kai qeerroo hidhaa fi ajjecha waan abdiin kutachiifne dirigaan guggubuu torchiin irraa laafne hidhaa fi ajjecha waan abdiin kutachiifne dirigaan guggubuu torchiin irraa laafne barumsa irraas kutuun sammuu adochanii maaltu irraa hafee lubbuus balleessanii barumsa irraas kutuun sammuu adochanii maaltu irraa hafee lubbuus balleessanii qeerroo yaa qeerroo yaa qeerroo qeerroo kai lolee saba keerraa kaasiroodoo qeerroo yaa qeerroo yaa qeerroo qeerroo lolee saba keerraa kaasiroodoo shamarran hin hafne dubartummaadhaanii rifeensa goggogaa qarooraa naadamanii soonis laafisne gurmuu shamarranii falmaa finiisuudhaan kaan wal jaaranii shamarran hin hafne dubartummaadhaanii rifeensa goggogaa qarooraa naadamanii soonis laafisne gurmuu shamarranii falmaa finiisuudhaaf kaan wal jaaranii diinaa jala bobbaaf galtisaanii finiisaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii
Stand up. Dina jala bobba Afghanistan fini saati jiran qabsoo wal jaaran saba saaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaan Dina jala bobba Afghanistan fini saati jiran qabsoo wal jaaran saba saaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا وردفتوتا كينا كم نجا جرتني فيا سنين جدا سجنتا كينا كان جويا الرأي يقالوف ديمنا أكن وردفتن لايك شير انفايت نوغوچو هندقتنا OMC irratti sagantaan keenya yeroo hunduma waan qabatama haala biyyaa irratti yaada tokko tokko kaafne hawaasa keenya rakkoo quuqama hawaasa keenya kan irra mari'annu waan ta'eef share like godha. Guyyaa har'aa wanni ta'aa oolee rakkoon gugurdoon biyya keenya keessatti mootummaa nama nyaataa mootummaa bilchiginnaatiin geggeeffamaa oolee jira lubbuun namoota baay'eellee darbee jira akkasuma. Haala kanarratti akkamitti ol bira dhaabachuu qabna akkamitti ol deeggaruu qabna sagalee akkamitti walii taana akkamitti nama keenya du'a guddaa irraa hambifna waan jedhu namni keenya yeroo hunda gabbahee karaa cufuu fi mandara keessa daawon jedhaa odoo fiigu du'uu hin qabu ka isa ajjeese laalee adamsee barbaadee ofirraa ajjeesuu qabu korabittinneessaa Oromiyaa ta'ee abbaa barbaade ta'ee jala deemaatiin kaqee isaatitti ganda isaatitti naannoo isaatitti isa basaasee isa jala deeme isa ajjeesu irratti yoo tarkaanfii hin fudhanne wanni kun irraa dhaabachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo yeroon baruma baraan reeffa lakkaayaa du'a lakkaayaa jiraachuu dadhabnee jira. Nu ajjeesuun nurraa dhaabbachuu qabdi. Mootummaa dhufaa darbaan bara baraan adada nurratti ijaaramaa adaduma nudhufuun kanu ajjeesaa deemu xiyyeeffataa godinaan naannoon addaan baasanii wanni deemamu kun guutuun isaa nurraa dhaabbachuu qabu. Yeroo ammaa kana wanni nurra raawwataa jiru wanti nu godhaa jiran addaan baasaa gosaa fi amantii naannoon addaan qoodaa mootummaan kun ilmaan haadha tokko ilmaan abbaa tokko ta'e jedhee irra hojjetee addaan baasee wal ficcisiisaa jira. Kuni ta'uu hin qabu Oromoo. Poolisiin Oromiyaa keessa sochootu of eeggannoo gochuu qabda. Boru mootummaan kun si waliin hin hafu. Mootummaan hin jijjiiramu. Uummanni hin jijjiiramu. Hawaasni kun hin jijjiiramu. Bakka itti galtu hin qabdu. Qe'ee dhattu hin qabdu. Haadhaaf abbaa kee bala'aaf hin saaxilin. Haadhaaf abbaa kee gosa keetitti bala'aan hin galin. Kamandara namaa jala deemtee nama ajjeeftu. Balaa gosa kee qe'ee keetittiin hin galatiniin. Ka qe'ee namaa jala deemtee karaalee garagaraatiin nama basaastu. Rakkoo keetitti hin galuuf deemta rakkoo qe'ee keetitti hin galin. Biyya feete jiraadhu bakka feete jiraadhu. Yoo kanniin irratti hirmijjaa hin fudhanne bilisummaa arguuf hin teenu. Basaasa ummata nama ajjeesisiisuuf shira namarratti hatu warra olii gad deemee shira isinirratti hatu qeerroon tarkaanfii irra fudhachuu qabdi. Nuti wanti biraa wanni jennu hin jiru. Karaarruma bahanii bofa karamarratti rasaasaan kun keessaa basaasaa kun garaniin kaan jedhaanii waan adda addaa jedhaa karaa irratti du'uun qabu namni keenya. Gumaa nama du'eellee nu kagaafan warra hadha mootummaa kan wajjin deemee shira xaxaa jirurraa gumaa nama keenya ka du'e kaffalan. Namni Oromoon yoo duute ajjeesuun Oromoo wanna hir'isuus hin dandeettan biyyas bulchuu hin dandeettan Oromoo ajjeeftanii. Ummanni Oromoo sirna qaba, seera qaba, heera qaba, gadatti amana, gada'aan bula. Maritti amana. Yoo biyyaaf yaaddan, yoo biyya bulchuu barbaaddan,
mari'achiisu hidhuunii miti mana hidhaanis summii nyaachisaa dhibamsiisuunii miti isin karoorri keessan Jawaarin ajjeesu Hamzaa Baqqalaa hidhamtooti siyaasaa ka Oromoo ajjeesu garuu Jawaar kumni tokko Jawaar miliyoonni 50 akka jiru beekuu qabdan Jawaar fuudhee siree irra isin kaayee Jawaar fuudhee 4 kiiloo isin seensisee adda isa bakka dhibametti dhibamuun mana yaalaatti nama hin baasu jedha warri akka taayee danda'aafaati yoo feesbuukii ofiitti irratti waan akkanaa hooggana olaanaa biyyaa tokko ta'ee nama biyya bulchu ta'ee yoo kana barreessu argina taayee siifafa hireen goobana daacee siifillee hin teetti kana beek obboleeyyan jaakamaa keelloo hireen ka jaakamaa keelloo isiniifillee hin teetti kana beekadda xurii akka tolirraa dhindhee ol qulqulleessinee waliin deemaa jirruu beekachuu qabdan goobanni kaleessaa ture kaadda dhufee Oromoo ajjeesisiisuuf ajjeesullee goobana ammaati goobana jaarraa 21ffaa kanaati jechuudha goobanni bara darbee jira goobanni har'aa goobanootiin har'aa gumaan Oromoo isinirraa naftu hin kafaltan Jawaariin hidhuunis qabsoo Oromoo hidhuu miti argaa jirtan galaana adda isinirraan garagale waraanaanillee taankiinillee madfiinillee wama barbaaddaniinu Oromoo hambisuu mana deebisuu hin dandeettan ufiin hin taphatina ufiin taphataa jirtan aangoo asii achi shiraan wal jala jijjiiruun kaan hujirraa kaasuun kaan asii garanaaf garasiin filanii amaara fiduun wanti tokko wanti jijjiiramu hin jiru biyya san keessatti danda'ama ka deebii Oromoo deebisa tokko lama jedhee waan inni isin gaafate mirga isaa abbaa biyyummaa hidhamtu hooggantooti isaanii ka mana hidhaati hiitanii laamshessaa jirtan baasa yoo kanan taan qeerroon ammallee itti fufa hardhallee itti oola borullee iftaanillee kunis dhumu ka biraattu itti tara warroonni mootummaa ka aangorra jirtan kana odoo beettanii dhaamsa gabaabaa kanuma isinii dhaamuu fedha ijoolleen biyya keessaa warri qeerroo uf jabeessaa wal ijaaraa nama dirree qabsoo keessa jiru isin nama mootummaa bahee waa himatu jettanii akka nama mootummatti waa himatu bahee mootummaa qabna jettanii akka nama mootummaa waa himatu baheetii yaaduun qabdan dirree waraanaa keessa jirtan mootummaa hiriira itti baatee rakkoo isaa itti himtee waan kana barbaada jettee waan ati barbaaddu saniin deebii sii kennuu miti kun mootummaa hattu mootummaa gantu ka lammaa gane ka Jawaariin gane ka hoqqabsaa'ota siyaasaa Oromoo isa amananii biyya galan ka isa jedha isaa fidhannoo ofii hiikkatan namni waraana ofii hiisisee harka isa kennatee warra isa bira jiru nyaataa jiru kana wajjiin wallolaa kanatti hiriira bayaa akka nama mootummatti hiriira baheetitti yaaduun hin barbaachisu kuni diina adii Minilik arfaffatu dhufe amma kun Minilik arfaffa Minilik arfaffaa uf eeggannoon tooftaa cimaan wal dhaga'uun wal gorsuun wal eeguun kanaan qofa irraa baraaramuu dandeenya kaasirraaf warroonni nama jala deemaa karaalee garagaraatiif hujii basaasummaatiif hujiilee garagaraa irra bobbaatanii hojjetaa jirtan guutuun keessanuu uf eeggadhaa tokko tokkoon maqaa keessan guurree yaasaa jira warri peejii maqaa jijjiirattanii duula banaa jirtan ka beekaa Oromoo maqaa balleessitan ka qabsaayaa Oromoo maqaa xureessitan warroonni xurii qabdan oppiidiyoonni mandara keessa yaatan ka adda qabsaayaa fakkaattee socho'aa jirtu ka kaleessa diina waliin dalagaa turte ka dachii Oromoo Tigree bitamtee Tigree waliin hojjetaa bitamattee dalagaa turte har'a qabsaayaa fakkaattee mandara keessa deemte warri ummata irraa guurte gabaasa bakka itti galchitu sanii warri galchitu of eeggadhu yeroo muraasa keessatti guyyaa muraasatti dokumentariin ajaa'ibaa agarsiifamee sii qophaa'ee jira
kanallee qeerroon ofirraa eeguu qabdan amaloota basaasaa warroota peejii maqaa jijjiirratee maqaa jijjiirraa peejiitiin socho'u ka suuraan isaa mudhan ka maqaan isaa ka biraa akkaataa itti maqaa isaa baaftan linkii jalaa peejii silkiin ittiin banate wajjin kana akkaataa saniin hujiilee isaaniitii fi amaloota isaanii amaloota basaasaa ogeessi kallattiin asif finne istiidiyoo keenya keessatti marii bal'aa fi hujiin bal'aan dookumentariin yeroo gabaabaa keessa isinii dhiyaata isallee hordofaa peejii keenya laayik sheer gochuu ammallee hin dagatina qabsoon keenya itti fufa qabsaayaan hin kufa qabsoon itti fufa waan abboota keenyaa hujirra oolchuu qabdan dhaamsa abbootii teennaa dhaamsa jaarraa abbaa gadaa dhaamsa waaqoo guutuu dhaamsa koroneel Aliyyi Cirrii dhaamsa hayyoota teennaa hujirra oolchuu qabdan warri waan bilisoomte seetee mana galtee teettee rafaa jirtu hin rafinii kai hin bilisoomne kun mililik arfaffatu sibbay mililik sadi taree jira kun arfaffat sibbay hanga mililik arfaffaan sirraa kufutti hin sirraa jechuun dandeenyu hanga mililik arfaffaan sirraa kufutti qabsoo addaan hin cinne hiriira addaan hin cinne kaalkanii guyyaa addaan hin cinne karaarra bay karaara yoo baate hin dheessin hin fiigin karaarra ciisi achis dhufanii gurmuuntaa kuma taatanii karaa irra yoo ciiftan isin fixuu hin danda'an 500 taatanii karaa irra yoo teettan isin fixuu hin danda'an dhagaan karaa cufuu miti walii keessaniin teettanii karaa cufuu danda'uu qabdan ka isinit dhufe fotoo gaazaa addaan baasaa laala gumaa irraa kafalattan bor obboleessi keessan gumaa isinii baasa mootummaan kun boru kufa warroota adda isin ajjeesaa jiru sanyii isaatirraa gumaan keessan isinii kafalama tokkoonni dhiifnu hin jiru sagantaa kiyya asumarra gabaabsaa nagahaan fayyaanaa ta'a yeroo gaarii uruuf deebi jala bobba afgalti isaanii finiisaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii bobaadiinaa jala bobba afgalti isaanii finiisaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii cinaa jirra qeerroo fi ajjecha waan abdiin kutachiifne dirikaan guggubuu torchiin irraa laafne hidhaa fi ajjecha waan abdiin kutachiifne dirikaan guggubuu torchiin irraa laafne barumsa irraas kutuun sammuu adochanii maaltu irraa hafe lubbuus balleessanii barumsa irraas kutuun sammuu adochanii Kerro kai lole saba kerra kasirodo kerro lole saba kerra kasirodo shamarrani nafne dubartummaadhaani rifeensa goggogaa qaruuraanaa damanii soonii sillaafislee gurmuu shamarranii falmaa finiisuudhaan kaan wal jaaranii shamarrani nafne dubartummaadhaani rifeensa goggogaa qaruuraanaa damanii soonii sillaafislee gurmuu shamarranii falmaa finiisuudhaaf kaan wal jaaranii
jala bobbaaf galti isaanii finiisaatii jiran qabsoo wal jaaranii saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaalii